Takkaa mana yaala deemtanii dhukkuba narvii qabda jedhamtanii beektu. Hello, akkam jirtu? Nagaa keessanii ani Dr. Yoosanaa Barraati. Akkam jirtu? Akkuma yeroowwan adda addaa waa'ee rakkoowwan fayyaa hawaasaa adda addaa irratti mari'achaa turre har'a kan ilaaluuf deemnu waa'ee dhukkuba narviiti. Egaa jalqaba irratti wanti nu ilaaluuf deemnu narviin maalinni qaama keenya keessatti gahee maalii qaba kan jedhu kan ilaallu ta'a. Itti aansuudhaan immoo dhukkuba narvii jechuun hiikkasaa maalinni fi maalirraa akka namatti dhufu akkasumas sababoota maalitu dhukkuba narvii nutti kaasuu nutti fiduu danda'a kan jedhuu fi yaalli fayyaa dhukkuba narviif godhamu maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a. Egaa akkuma jalqaba jedhee jalqaba narvii jechuun guutummaa qaama keessaa qaamolee adda addaatu jira akkuma beekamu. Egaa narviin mataa isaatti dhukkuba osoo hin taane sirnoota qaamaa yookiin qaamota adda qaama keenya keessa jiran keessaa tokkoo fi kan of danda'edha jechuudha. Egaa kanaaf narviin dalagaan isaa sammuu fi dhaamsawwan sammuu fi qaamota biroo jidduutti darban kan daddabarsuu fi akkasumas miirawwan adda addaa dhaamsawwan adda addaa qaamota irraa fuudhuudhaan kara sammuutti geessu akkasumas sammuun hajaja yookiin dhaamsa inni dabarsu fuudhee kara qaamotaatti geessuudhaaf kan fayyadudha. Egaa guutummaa qaama namaa keessa narviitu jira. Kanaan qaamni keenya dhaamsa adda addaa sammuu waliin kan wal qunnamuu danda'u. Narviin akkuma dura jedhee miirawwan garaagaraa kan akka dhukkubbii, ho'a qaamaa, qorra, hadooddii, dhahannaa onnee, sirna bullaansa nyaataa isaan kana keessatti gahee adda addaati kan inni qabudha narviin. Egaa itti aansuudhaan wanti nu ilaallu dhukkuba narviiti. Dhukkuba narvii kan jennu sirna qaama ergaa daddabarsu kana ergaa isaa kana haalan daddabarsu yookiin hubannaa akka dhabu kan godhu dhukkuba narvii jedhama jechaadha. Yeroo narviin keenya hubamu yookiin miidhamu qaamni ergaa sirnaan dabarsuu fi sammuun ergaa sirrii fudhatee hiikaa qajeelloo itti kennuu hin danda'u. Kuni dhukkuba narvii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni tokko ajaja sammuutiin ala gaafatu fakkeenyaaf sochiin qaama keenyaa harkifachuu, maashaan qaamaa ajajamuu diduu, harki hollachuu namoota umuriin siqan tokko irratti argitanii harki isaanii kan hurgufamu yookiin hollatu yoo ta'e fakkeenyaaf Parkinson disease waan jedhamu keessatti fi kan biroo keessatti illee kan mul'atudha. Egaa wanteen kun narviirra gaafa miidhaan ga'u dhukkubni narvii kun hajanya akka haalan sammuudhaa kara qaamotaatti qaamota kara sammuutti akka hin dabarre godhaa jechuudha. Egaa hawaasa keenya biratti barteen hawaasa bira jiru maal jedhanii waamu waan lafaa waan jedhan tokko jira. Sheexanatu lafaan baatee nama rukutti nama kabaltifaa waan jedhantu jira. Egaa qorannoon saayinsii immoo faallaa kanaatiin ibsaawwan armaan olitti jenne kana kan itti kennudha. Egaa itti aansuudhaan wanti nu ilaallu dhukkubbii narvii maalirra nama qaba kan jedhudha kan nuyi ilaallu. Dhukkubbiin narvii wantoota adda addaatirraa kan inni namatti dhufuu danda'u. Egaa isaanis maal faadha kan jedhu miidhama qaamaa yookiin balaan tokko yoo nurra ga'e fakkeenyaaf kufuu ta'uu danda'a. Lafeen bakka mucucaa jechuun lafeen cafuu balawwan adda addaatiin dhukkubni narvii kun dhufuu danda'a. Kan biraa sochii qaamaa yeroo hojjennu karaa saayinsiin ispoortii ajajuun hin hojjennu yoo ta'e miidhaan narvii kana dhukkuba narvii kana nutti fiduu danda'a jechaadha. Kunis sababni isaa osuma ispoortii sasalphoorraa hin eegalin saayinsii ispoortii osoo hin hordofin akkuma eegallen ispoortii ciccimaa waa guddaa ol fuudhuu waan adda addaa waan ciccimaa ta'e hojjechuu kun miidhaa narvii keenyarraan ga'uu danda'a jechuudha. Kan biraa dhukkuboota biroo kanneen akka dhukkuba sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba onnee, kuni sababoota dhukkuba narvii fiduu danda'an ta'uu danda'u. Kan biroo yoo ilaalle hir'ina nyaata keessaa viitaaminoota akka B6, B12 hir'inatu jira yoo ta'e isaan kunillee dhukkuba narvii nutti fiduuf sababa ta'uu danda'u. Sanyiidha yookiin jeneetiksiidhaan namoota tokko irratti kan baay'atu alkoolii hedduu dhuguu fi kun
dhukkuba narvii kanaaf sababa ta'uu kan danda'udha. Egaa karaa biraatiin kan nuyi ilaallu namni tokko dhukkuba narvii erga qabame mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu. Egaa mallattoolee isaa akkuma namoonni baay'een himatanii qaama nama gubuu, miila fi harka keessa na gubaa, faana keessaa aga sammuutti na gubaa, na keessa yaa'aa, qaamni namaa keessattuu miila harki nama diilallaa'uu, aduu gubaa keessa otoo ta'anii jiranii namatti diilallaa'uu, qorruu, yeroo galii qilleensa gabbanaa keessa baay'ee namatti ta'uu danda'a. Nama tokko tokko qorra keessa qaamni dafqa osoo qorraa jiru qaamni isaanii kan dafqu ta'uu danda'a. Mataarraa na gubaa, sammuu qixxeedhaa gan natti dhagahama na guba jedhanii himachuu danda'u jechaadha. Miira garaagaraa kan akka dhukkubbii qaamni keenya dabarsuu dadhabu yookiin adooddii namatti uumaa jechaadha. Walumaa galatti dhukkubni narvii. Egaa kan biraa kan nuyi ilaallu mallattoowwan isaanii kana erga hubanne booda dhukkubni kun akka nama hin qabne maal gochuu qabna kan jedhudha. Wantoonni nu gochuu qabu namni dhukkuba narviitiin qabame osoo hin qabamin dura sochii qaamaa walitti fufaa ta'ee fi hirriba gahaa rafuu, boqonnaa gahaa, nyaata madaalawaa akkuma armaan olitti jennee hirrinni viitaaminootaa dhukkuba narvii fiduu danda'a waan ta'eef nyaata madaalawaa gochuun barbaachisaadha. Akkasumas dhukkubsataa yookiin dhukkubsattuu sukkaaraa yoo taane qoricha keenya haala fudhachuu fi wantoota kana kanaan ofirraa ittisuu dandeenya. Kanaaf galatooma jechaa yuutuubii keenya kana sabiskiraayib gochuun nu bira dhaabbadhaa innaa galatooma. Thank you.